Osoo carraa godhee wal agarree waliin haasawee hedduutas na jaatu. Nadhaa iyyuu kottu uleen hin jiru uleen soore kottu nadhee kottu na ajjeesi dhuguma sitti maara kottu nadhee. Shira namaan fudhattanii dubbii namaan dhageessanii sammuu keessaniin deemtu. Waan fixan nan jedhe. Koni hagammaatti kutaalee 84 ol kan inni dabarseeru isaan keessaati paartiin ati yaadattu kan kutaan ati yaadattu mee tokko nutti himi. Okay, isa dasna jiru isa intala qabeenyaa sun fuudhee maallaqa baadda dhugeessi jennaan karatti nafa jee dide sun isa san dasna jaa cabseetiin dhufee jee eegatuma mee galee booda. Erkoo dhiira ta'eeti deemi bakka jedhu. Maallaqa illee fidee dhufta. Erko. Wanti natti aggaamamee ture akkan jiraadhuuf hin turre. An garuu jalqaba yeroo naqu nama 14 turan. 14 yeroo turanii lama lamaan kutataan kan isaan natti waraana natti labsan jechuu dandeessu. Achi isa dhufanii nama lamatu dhufe kutata jalqabaa nan keessummeesse. Diraamaa Erkoon ilaalta? Een ilaala. Achi keessa eenyuun jaallatta? Erkoon baay'ee natti tola. Osoo carraa godhee wal agarree waliin haasawee hedduutas na jaatu. Eeyyeen ilaala darbe. Achi keessaa karaakteratti baay'ee jaallattu eenyudha? Innistuu fi Erkoo baay'ee jaalladha. Diraamaa Erkoo guyyaa hundayyuu nan hordofa baay'ee sa'aatii isaan ga'uuf nan muddama. Koomedii Oromoo guddaa ta'e bohaartii sammuuti jedhee iddoo olaanaa sammuu koo keessaa kanan kaa'u Erkoodha. Lammaffaa irratti immoo nama hubataa yookaan nama cimaa yookaan akka yaada ilaalcha sammuu kootiitti lafuma irratti nama jabaadha jedhee kanan kaa'u inistiraakteriidha. Baay'een ilaala. Baay'een jaalladhas. Ilaalu baay'een jaalladha. Diraamaa Erkoo kana dura kan TikTok irratti mul'atu cixeessiteen nagaa ture. San booda haati koo nu dubbisuuf gara kan uftee turte. Ishiitu hordofa ture baay'inaan ishiitu jaallata. Garuu anaanis akka ilaalu na taasiste baay'ee jaalladheen jira. Iddootti gaafa innistuun erga fuudhee booda lola isaan gidduutti ka'ee footoo paartii darbeerraa ka'ee jechuudha. Sababa footootti innistuu fi kaadhimaan isaa wal lolanii margee hojii wal lolanii isaan kana araarsuudhaaf yaalii inni godhe sun baay'ee na ajaa'ibsiisee jira. Giifti ragaa biraa jira amna bira bakkee kanaa mata duree biraan hin jiru. Haasaan hundumtuu waa'ee kanaa qofa. Kunoo laal. Dhugaa hin eegne dhugaa. Maal rakkoo qabaree humna qabataanan biyyatti silaa fursa shanfaa heerumanii maatii isaanii jiraachisu humni jiraan nama rakkoo. Ogaan fixanne. Waan fixanne hin jedhe. Amammat adara mirgi dubartootaa kabajamu maarcheet. Gamtaa yeroo jedhamu gamtaan bifa dhokataadhaan bizineesii waan inni hojjechuu barbaadu wayii natti fakkaata. Fakkeenyaaf yeroo inni mana hooda dubbistuu deeme sanaa Erkoon karaa biraadhaan kan hojjechaa jiru gamtaa manatti fakkaata. Sisteema qopheessee kan naqedes gamtaadhuma natti fakkaata. Kan birrii san harkaa fuudhes gamtaadhuma natti fakkaata. Sisteemaan bizineesii hojjechuu nama danda'uudha jedhee yaada. Erkoo dhuguma jira dhiyaadheera gooftaa koo. Kolonel maal siif? Kolonel
Diera, wey. Asamaan isyaa koo. Guyyaa guraandhala 12 guyyaa itti wal barre dhimmi isaa hirbuu nyaatameef ceephoo buufachuu. Kutaa isa lammaffaa kana keessa kutaa isa 29ffaa baay'ee jaalladha jechuudha. Baay'ee natti tola. Isa gaa'ela qopheessan ekstiraakter fuudhee baay'ee jaalladha jechuudha. Amilee kenna amilee. Mana cidhaa mana farsoo fakke maannu. Gurra. Mana. Akkuma ammaatti kun immoo. Olkaa minjooliin jalqabaa gara waltajjii seenaa jiru amilee. Hoisi anta hoisi. Eega akkuma antanii seenaa jiru ishoo. Hingaa iddoo keessa qaban. Kennaa addaa isaanii agarsiifachaa jiru. Kutaa ani jaalladhu instructor moonyudha haadha manaasaa gara miidiyaatti otoo hin beekin kan geessan sana ilaaleen jira. Sun baay'ee na kofalchiiseeras barumsa guddaas qaba jechuun namni icciitii isaa alarratti akka baasuu qabuuf hin qabne kan ergaa guddaa waan dabarsuufu san jaalladheen jira. Naan kan isaanii illee beeka. Amma rakkina qabu hormasii ammas dhiisuu dandeessu rakkina qabu. Wanti nagitanii sagantaa wayii dhufee waraabbadhaa daqiiqaa 30 wayii waan qilleensa irra oolchu. Sagantaa keenya cidha keenya moo? Maali? Irra deebinuu waraabbadhaa? Mijataa risni. Siyaa waraaboo nama keessa. Na eeyyamsiisuun barbaachisu jechuudha inni miidiyaa irra deemtee waa'ee kuwaasa'u na eeyyamsiisuun barbaadu natti achi as deebisuutti kaate margee atis egaa maal kana caalaare ammoo natti heerumteetta ammoo abbaa manaa keetii mataa kottu na deekaa. Olfaa olte bira deemuun qaba. Nadhaa iyyuu kottu uleen hin jiru uleen soore kottu na deeka kottu na ajjeesi dhuguma sitti maara kottu na deeka. Yoo sirkatti du'anoo. Aftariin. Maaliif? Namaan kolfine. Aftariin. Akka caraasoo qaamaan argitee maalittiin jette? Iddoon galatoonfadhaan jechuun diraamaa kanaaf wanti jechuun faamilee barbaachisaa waan narraa barbaachisu akka kiyyatti ni bahadha. Namni hirkoon kun isa diraamaa irraa fakkaata moo isa lafaa fakkaata? Hirkoon nama akkamiiti? Akka ilaalamutti umuriin isaa baay'ee gabaabaa yoo ta'e illee seenaa guddaa nama qabudha hirkooni. Kanaaf nama seenaa guddaa qabuu fi nama bu'aa uummata keenyaaf buuse kana toon arge baay'ee galatoomii umurii kana hojii kana hojjechuu keetti jechuu barbaadan. Osoo qaamaan argadheetiinis baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajjina garuu dandeettiin keessanii fi obsi keessanii fi naamusni keessan shira namaan fudhattanii dubbii namaan dhageessanii sammuu keessaniin deemtu sammuu namaa yaada namaatiin jijjiiramtanii kan isin dinqisiifanii waan baay'ee isin irraa barree. Irra caalaa wanti biyya lafaa keessatti ittiin bu'aaranii itti gammadanii maayidhanii namoonni tokko akkaataa fedhii isaaniitti waan yaadan gochuu malu. Ani garuu yaadawwan hirkoon daddabarsaa ture sana keessa xiyyeeffachuudhaan waliin haasa'uun ayyaala jedhee yaada. Irra caalaa immoo footoo minaamini wantoota akkasii waliin hin ka'a jedhee yaada kakootti. Bazuu yeroo darbee asitti argee ture nagaa gaafadheen ture. Baay'ee natti tolu jechuudha. Eenyuun argitee ture? Ekstiraakter. Maalittiin jetten? Akkam nagaa keetiin ekstiraakter jedhee.
hojjedhee baay'ee natti tolee ture jechuudha. Isa duukaa toon hojjedhee natti tola. Fedhii aktii kana waan hin qabuufu waliin toon hojjedhee natti tola. Yaalta jechuudhaati. Duraan yeroo barumsa irra jiru nan yaala ture. Isaan booda garuu barumsaa fi achi gara hojiitti an gore waan ta'eef addaan qote malee mana barumsaa irratti nan yaala ture gaadaa isaa waan jedhu tokko irratti fedhii nan qaba fedhii aktiingii kana jechuudha gara fuulduraa irratti. Waa'ee diraamaa hirkoo kan nama gammachiisu ta'ee waa'ee barumsa irraa illee kan nama dabarsudha. Fakkeenyaa yuunivarsiitii irratti illee akkaataa ittiin deemamaa ture. Yuunivarsiitiin illee maal akka ta'e akkamitti akka diraamaan illee hojjetamaa ture. Manni barumsaa yuunivarsiitii illee akkamitti akka deemsisaa ture. Diraamaa hirkootiin illee barsiisan illee akkamitti akka barsiisaa ture. Barattoonni illee akkamitti akka barataa turan. Ilaa fi lammii isaaniitii fi ijoolleen barattoota akkamitti akka seenaa turan akkamitti barsiisan barsiisummaa eegaluu akka ture isaan agarsiisanii jechuudha. Egaa guyyaarraa beektu hunda keessan guyyaa seena qabeessa. Guyyaa nuun itti biyya kana keessatti seenaa hojjennudha. Maaliif barsiisaa malee jiraachuu dandeenyaa nu? Dhimmi barsiisaa dhimma keenya miti? Dhimma keenya dhimma hunda keenyaati. Kanaaf tokkoon keessan jireenya keessan irratti barsiisaan dhiibbaa qaba. Qabu? Qaba. Amma wanti barsiisaa irra ga'e kun immoo eenyu irra ga'e? Ana irra ga'e? Ijoollee keenya irra geenye? Haadha manaa keenya irra geenye? Dhaadachuu qabnu? Sirreessuu qabna. Isa kanaaf jecha sagalee keenya qaama dhimmi isaanii ilaallatu hin geessisna. Hamma addunyaatti darbineen deemna. Aadama keenya dhageessifna. Karaa seera qabeessa ta'een okkora kana hin geggeessinu. Itti walii gala. Miira keessa galuu qabna. Kana caalaatti fidinuu qabna. Tole barsiisaa. Tole. Tole. Gizeen isa laalu anu fataa jeen taa'ee duraan gulgulaa isaadha ifaan dhufa. Baay'ee jaallattaa jechuudha. Diraamaan hirkoo jalqabarraa kaasee haga ammaatti hamman ilaaletti ani bu'aa guddaa uummata keenyaaf buuseera. Sammuu namaa keessas jaalala guddaadhaan seenee jira. Namni yeroo hundumaa yeroo isaatti kennee akka ilaalu godhee jira. Namoonni hedduunis immoo maal waa hedduu akka isaan irraatii baratan nan nama taakootii kaasee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf an diraamaa hirkoo kutaa gaafa inni jalqaba amma inni gara dibaabeetti darbee miti. Gaafa jalqabaarraan kaasee diraamaa hirkoo tokkorraa hamma ammatti jiru bilbila kan kooraa nan qaba. Sitti argisiisuu hin danda'a. Maaliif laaleeyyuu hin dhiisu. Daalootiin godhadha. Hunduma isaayyuu hin qaba. Amma ni sadarkaa amma jiru kanatti maaliif dinqisiifadhee waan tokko irraa barattee dhala borutti dhufuuf miimoorii gootee lafa kaawwan irraa jiru tokko. Diraamaan hirkoo olumaa galaa koomeedii bor koomeedii Oromoo guddisa jedhee ani tilmaamudha. Boris akka yaadaatti immoo yaadataa jedhee kanan kennu koomeedii irraa gara diraamaatti ituu biraanchii bananii guddisanii ispoonsiraa argatanii abbootii qabeenyaa biyya keessa jiru Oromiyaa keessa jiru walitti sassaabanii amma fakkeenyaaf gaafa ilaallu waan itti qabamnee jirru daganna hin kolfina karaa tiiktookii irra deebinee gaafa ilaallu bohaarsitu sammuuti sababa ta'eef sanumarraan sun akka ta'utti ta'e itti fufee hirkoon sun biraanchii biraa bifa diraamaadhaan immoo yoo itti fufee guddate baay'ee bareedaadha. Bakka karaa kamiiniyyuu karaa uummata barsiisuuti barnoota baay'ee irraa fudhannee irraa yaada adda addaas immoo irraa waan hubannu tokko sin jira. Karaa hundumaan baay'ee nutti toleera galatooma itti fufaa isiniin jedha. Hirkoon anaa fi bohaarsaa kan barumsa laatudha jedhee yaada. Kolfaa nam tokko to'u mukaayin barumsa akka irraa baratudha kan inni ibsu jedheen yaada.